namoonni mucaa kana hin beekne hin jirtanii galoo abbaa jaalalaa koongiraa bakka gammadde egaa namoonni hin beekne hin jirtanii hundumti keessan hin beektu yeroo baay'ee nama aarsaa jaalalaa yookiin immoo aarsaa hedduu kaffaleedha egaa dhumarratti milkaa'ee wannumti hunduyyuu beektanii yeroo qaba Ashamar kafuun hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube askalatti jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaa nama qeessanii faawayatu jecha egaa obboloota koo ni beektu jaalalli hedduu nama miidha mucaan kun immoo baay'ee miidhamee boo'ee oggaa tokkoo fi waan ta'e dhugaa dubbachuuf ammallee garuu maqaa mucattiisanii lafan goonne hedduu Dubaay irree dhufuuf jedhee hin milkoofne hinafee garuu dhumarratti milkaa'ee jira bakka gammaddeessiin jedha sumarraan obboleessa dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko naazaazanii maaliif mucattiin tuni akkuma nama kamiituu hiriyoommaadha walitti dhufanii mucayyoon duraa suni gattee nama biraatitti eeromte innis hedduu takka jaalala miidhamee jaalala isheetti miidhamee garuu jajjabaatee kun hoggaa inni isheen erga heerumte amma hoggaa lama waan akkasiiti illee taa'ee tarinaa deebitii laata hidhee eeggachaa ture inni isheen haadha daa'imaa taatee inni immoo har'akinoo guyyaa gaa'ila isaati innaan dhumarratti milkaa'ee jira bakka gammaddeessiin jedha sumarraanii egaa maal seetanii namni jaalalli hedduu takka nama miti dhugaa dubbachuu fi miidiyaa kanarratti gaafa argitanii maal yaadadha seetanii gaafa mucaan kun na yaadadha beektanii Filipiinii takka na ta'e Bengaal namoo Bengaal manatti fakkaate nama guddoodha jaalatte yeroo jaalattu kana ati jaartidha jedhee bilookii na godhe jette dhugaa dubbachuu miidiyaa hedduu rafacaa ture ati jaartidha jedheet bilookii na godhe jette bakka hedduu takka hin boochi miidiyaa hundumarratti bakka ijoolleen Itoophiyaan kun dhugaa dubbachuu fi ishuma poostii godhu bakkuma argutti isheen immoo uyyatteetuma iyyitee kinoo tiktookii kanarratti maraatti jechuudha maalidhaaf hedduu takka jaalatte jaalalli kun badaadha beektanii namni jaalalaan qabamee dhugaa dubbachuu fi qalbii miti baay'ee badaadha jaalalli nama qabnaan baay'ee badaadha nama maraachaallee namoonni waa'ee jaalala ani beeku jaalala seexanaa ninjiraa miti hafuura qulqulluu fi hafuura xuraawaa nuuf keessaa qabu jaalalatu jira hafuurri xuraawaa san namni qabame hedduu sammuun isaanii parsantii 100 innaa ragaloon milkaa'ee kinuu as ga'ee baggammadde hedduu takkaan gammadeef dhugaa dubbachuuf namni yoo keessattuu dhiirri waan akkanaa yeroo boo'u gaafan argee hedduu takkana kaffa'a kanaafiyyuu baggammaddee milkaa'inni kee hedduu takka nama gammachiisa egaa namni kamiyyuu hin qoramaa namni addunyaa tanarratti biyya lafaa tanarratti hin qoramne hin jiru namoonni akkasiitirree ni milkooftu aizochuu warroonni akkanatti jaalattanii dhabdan yookiin immoo dhiiras ta'e dubaras ta'e ni milkooftu nama tokko qofaa miti isinii galee kan yeroo baay'ee nama dhiisne gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofaadha yeroo bakkatti kan isin dhiisne jechuudha hundumtuu si dhiisa hundumtuu kan biyya lafaa namni yoomiyyuu baqa wal dhiisuu waliikuu kan wal fuudhes kan wal jaalates hundumtuu garuu ni milkoofta nama tokko qofaa miti namni tokko bichaan lafa kanarra hin jiru kanaafiyyuu warri dhiiratillee ta'ee kan dubartiin dhiiste dhiirrillee dubartoota gaafa dhiisan kan akka ta'u dhiira jecha fooqiraa'uu of darbu lubbuu ofiitirratti harkaan ishee fudhatu kilooriksii dhugu kanaafiyyuu nama tokkittiin qofa yookiin nama takkittiin lafa kanarra hin jirtu dhala namaa miliyoona meeqatu jira garuu nama tokko tonnee keessee yaa ta'u malee namni sun erga dhiisee deemeen boodatti sin jaalatu taanaan si dhiisee deemee waan ta'eef nama biraa waliin jiraachuu qabda malee tarkaan fi lubbuu kee irratti fudhachuu hin qabdu naati eenyu jedhe kan akkuma nama biraa akkuma nama sanii wal barte nama biraatiin illee wal baruu dandeecha jaalalli badaadha garuu immoo of qabu
gaariidha jedhee tayyaadha. Dhugaa dubbachuuf amma ijoollee meeqa kan kilooriksii dhuguu kan of ajjeesu hin jiru. Dhiirrillee akkasuma. Garuu immoo obsa nama barbaachisa wanti hunduu gaafa obsaan eeggatte obsaan aannan goromsaa dhuga jedhu mitiire. Mucaan kun amma dhugaa dubbachuuf birriirree dhabee ogummaa isaa itti deebi'ee kun birrii 400 Dubaayin dhufe jedhee nyaatamee hin dhabe. Obsaan eeggate waa hedduu dabarse qormaata hedduu dabarse obsee hin milkoofta. Kanaafiyyuu wanti of dhugaa dubbachuuf namoonni baay'een isatu waa of godha jedhanii teegan. Garuu immoo beeksee waaqayyoon obsa kennee fi waa hunda dabarsee milkaa'a. Namni kamiyyuu hin qorama biyya lafaati irratti hin qorama. Namni hin qoramne hin jiru qorameetuma darba obsaan ni darbaa jechuudha. Kanaaf ni milkooftu. Kanaafiyyuu ni milkooftu. Waaqayyoos immoo nama milkaa'u sinaa taasisu. Hundumti keessanuu warreen akkanatti madaa qabdanii beektanii yeroodhaaf namatti dhaga'ama. Yeroodhaaf yaa'usii gubaa si aarsaa. Garuu immoo keessattuu biyya Arabaa kana keessa gaafa jiraatte hedduu takka miidhamta. Garuu obsa godhachuu si barbaachisa. Dhiirrillee dubarrillee jechuudha dubartoonnillee. Maaliif yaa nama tulfaachuu danda'a. Garuu immoo ba'aa akka ba'aatti tulfaachuu danda'a. Garuu obsaan gaafa dabarsitee obsaan gaafa eeggatte waa hundumaayyuu irraanfattee bira dabarte mee ilaala gaafa biyya Arabaa kana dhufnu waa hedduutu nu cinqaa ture. Waa hedduutu nutti ulfaachaa ture. Afaan hin beeknu maal hin jennu baqa hedduu cinqee hedduu keessa ture. Garuu immoo keessaa ba'an ilaala wanti keessaan ba'amne hin jiru. Wanti dabarre hin jiru addunyaa tanarratti du'a taate malee isin galee. Kanaafiyyuu obboloota koo hundumti keessanuyyuu aizochuu warreen waan akkanaatiin miidhamtanii sinirreen milkooftu nama milkaa'urree sinaa taasisu isin jechuun jaaladhaa sumarraanii. Garuu immoo oduu waanuma feeyyuu ta'e dhugaa dubbachuuf qarshiisaa ta'uu nama si'aa ta'uu bakka erga ta'een boodatti adaraa keessan lubbuu keessan abadan akkuma laayyetti lubbuun nama qaldii miti. Wanti hundumtuyyuu hin badaa hin deebi'a. Garuu immoo lubbuun nama gaafa badde akka hin deebine hin beektu. Kanaaf wanti addunyaa tanarraa hin deebine lubbuu namaa qofaadha. Kanaaf haaluma salphaarratti waanuma xiqqoo irratti aartanii waa of godhuu baqa ofii keessanitti gortanii maatii keessaniif jecha hin jiraattanii maatii keessaniif jecha dhugaa dubbachuuf. Maatii keessaniif yaaduun barbaachisaadha. Isin galee mucaan kun amma dhugaa dubbachuuf waan hedduu takka dasna jedhee ani silaa jiraachuu biyya lafaa tana jiraachuu hin barbaadu. Garuu haadha tiyyaaf nan jiraadhaati tiyya ilma tokkitti bichaa ana bichaa qabdi jedhe. Dubartoota garuu hin qabdi dhiira ana bichaa qabdi garuu haadha tiyyaafan jiraadha. Hedduu takka gaafa san dhugaa dubbachuuf garaan na waabba'ee yookiin immoo imimmaantu na qabee jechuudha. Na akkasitti yaaduu qabdu. Namoonni baqa maatiidhaafis yaaduu qabdu. Ofii keessaniif qofa osoo hin taane. Ofii keetii yaa'uu kaa'uuf eenyu jettee garuu maatii keetiif jiraadhu. Wanti hunduyyuu hin argamti. Inni akkana isiniin jedha obboloota koo. Egaa waan akkanaa kana immoo waaqayyoon hunduma keessanii haa milkeessuu. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.